Oromoo wajjaan hin qoonnu jenne malee nama kutaa Oromiyaa keessaa akka Amaaratti dalagu jira amma akka nafxanyatti nafxanyama. Ka zamana Minilikillee harkuma itti kenneetuma Oromoo dhabamsiise. Homa adraakum qabsaayaan lama keessaan erginettu jira kutaa amma yoo ani isinitti hime. Wayita qeerroo sanillee qabsoon kutaa lama keessaan nama lama keessaan erginettu jira. Qabsoon maanuu maalii ka beektu? Warri jismii ufitti teedii afroo fi alaabaa Amaaraa ufitti naqee dannasu kun amma shakaashiini kun warra asliin isaanii Amaaraatti afaan Oromoo barate. Tigraay ani Oromoodha. Zamana ati bulchitu keessa si falme ani baay'ee si jibbe biyyattii yaqabachuuf kutaa Oromiyaa harkatti deeffachuuf. Arra ammoo gaaf dursaree siin jedhaami ati dhiira. Ati leenca buli. لأنك رجال أفان قد يدافع في تبلتقنا لا وما أدراكم